Xiremi awaturi. Filannoo abbaa warraa keeti. Suraafeel nyaata kan akkan jaalladhu hin beeku. Clientii itti aanu sana erga saamnee booda qarshii sana awwaaluuf na waliin deemuun isaanii nafu. Kanaafuu haala salphaatiin yeroo waan kana goonutti akka isaan to'annoo jala oolan gochuudha. Achumaan dhimmicha irratti namoota hirmaatan irraa faayila qindeessinee fayyadamuun Suraafelii fi guutuun dhaabbatichaa akka seeratti dhiyaatan gochuudha. Hin ta'u. Maaliif? Listiin kilaayintoota hundi amma harka keenyan galleetti to'annoo jala oolchuu hin dandeenyu. Kan barbaadame Suraafeliif namoota waliin jiran qabuudha miti. Isaaf immoo ragaa gahaa walitti qabanneerra. Amma dhimmichi Suraafeliyyuu ol ta'eera. Naaf hin galle. Dhimmichi yeroo eegalu hojii seeraan alaa Suraafel hojjechaa jiru dhaabsisu isa immoo seeraaf dhiyeessuu ture ajandichi. Maarree kana ajanda nama jijjiirsisu maaltu uumame? Kan fuuldura kee jiru waan ilaalti natti hin fakkaatu. Amma dhimmichi Suraafel qofa osoo hin taane kilaayintoota hundayyuu ni ilaallata. Namoonni listicharra jiran kuusa qarshii seeraan alaa kan qaban akka ta'e bira ga'ameera. Sanarrattu Suraafel faan qarshii akkamitti biyya akka baasan barree nuti immoo niitoorkii isaanii hunda kukkutuu qabna.